ሰላም ሰላም ጋይስ በዚህ ሰዓት ከአሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ከሩብ ነው በኢማራት ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ 8 ሰዓት እነዚህ ልጆች ከነሻንጣቸው ከነምናምናቸው ተጥሏል ውጭ ማንንም ሰው አያቁም ዘመድ ጓደኛ ምናምን የላቸውም እዚህ ሆኖ ያለቀሱ ነው ከቢሮ ተወርውሮ ውጡ ተብሎ ያኒ ከመክተባቸው ተባሮ ማለት ነው እስኪ ተናገሪ ዛን ከቢሮ አስወጣን ከቢሮ ካወጣን በኋላ የሆነ ኢጃዛ ቤት ሄደን ለ3 ቀን ሰርተን ነበር የሆነ ሴትዮ አሳርፋል ከዛ አስወጣን የሆነ ቢሮ አለ ብለን 3 ቀን ካስቀመጠን በኋላ ባለ ቢሮዎቹ ካንስል አድርጓቸዋል ከዛ ካንስል ተደርጓቸዋል ምንም ስራ ማስገባት አንችልም ብሎ ቢሮ ከቢሮ አስወጥተውናል ቢሮ ማለት ነው ምንም የሚያግዘን እሩዱን አገሩሽ አራበራ ብየሞተ አልከንጀቹላ እጋ የሮማ ከነቲ ባድበቹ ፊ ባይቱ ቆልፋታ አኒ ጆሌ ከና ቆፋ ሚሲ ጆሌ ባይለ ከናን የሮ ባይ ሚዲያ ረት አርጉ akkasumas immoo ijoolleen keenyas waan gaarii hojjetan isin galee dhugaa dubbachuu fi amma madaamin takka ijoollee sarraatanyota lamatu ture Dubaay kanas ijoolleen tun tarii rakkatte yookiin immoo madaamin shi badduu taati haa ta'u malee immoo ijoolleen tokko waan tolaa hin hojjetan amma maal godhu sarraatanyota lamatu jira lamaan suni madaamin yeroo amma kanatti imbeektu isaafaru jechuudha biyya garagaraa deemu yeroo deeman kanatti maal godhu ijoollee lama turanii Itoophiyaa wada jedhanii ijoollee suni isheen mana deemnan ijoollee Amaara kana isheen mana deemtee guyyuma deemte sanitti gadi ba'anii kaameraan hin jira ilaala kaameraan muluu mana muluu dhaamsan jedhan yeroo dhaamsanu akka micayyoon ollaa isaanii jirtu dubbattetti jechuudha ijoolleen kuni farsoo hin beektumti hin cammaqu manatti naqu jedhan akkamitti naqu hin jira wanni hundiyyuu biyya kana hin dhufa waan ta'eef hin jira gadi ba'anii bitanii farsoo san hojjetanii yeroo sanitti ijoolleen sun dhugaa dubbachuuf madaamin immoo akka carraa deemtee inta saakkaanii fi deebiti jedhan kaameraan illee cufame ijoollee sunirree akka ishiin hin argineef kaameraa cufanii jechuudha kanaaf maal godhu ijoollee lamaan sun Itoophiyaa suni farsoo san dhuganii yoo ishiin bakka deebitee dhuftuyyuu ijoolleen farsoo san dhuganii xibbis ijoolleen tun lamaan kaayyo biyya dhufanii fakka itti wallaalanii mana namaatti keessattuu mana namaatti ijoolleen keenyas dhugaa dubbachuuf waan gaarii waan turu hin hojjetan tarii yoo badduu sin taati garuu immoo hojii sanirratti kurati yoo kennite waan bakka hojjette yoo taanan sin jibbitu sin ariitu jechuudha lafuma kaati ani garuu namoota tokko ta'een alatti hin beeku dhugaa dubbachuuf garuu namni gaariin hin jira guutumaan guutuutti hin jira osoo hin taane yeroo immoo waan kanarra mana namaa keessatti ni qabeenya isaanii itti dhiiste deemte isaan immoo ganaa waa biraa sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf waan akkanaatu hojjetu ijoolleen keenya kanaafiyyuu garuu ani ijoollee hunda osoo hin taane tokkoon kan kaayyoo ofii hin beekne kan karoora biyyaa ba'eef hin beekne namoota akkasiitiif nama kana yeroo ijoolleen ba'anii badanii akkan gargaarrellee akka ijoollee sanirree akkamitti akka ba'an nama hin jedha jechuudha dhugaa dubbachuuf amma ijoollee engadda asumatti biyya kana keessatti madaami badduu wayititu jira beektanii ishii biraa akka micatti wayii beektanii in baate aanaaf teessan immoo nu ajjeesuudhaaf torbee tokko muluu barree nutti cuftetti aan akkas akkasii injirti badduun sirriitti badduun ni jirti garuu immoo ijoolleen kun gaafa akkas godhanii argan baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu amma nama danda'ametti kan biyyaa dhufteef karoora biyyaa dhufteef san yaadii hojjedhu gara biyya keetii gadi jijjiirramee kan dhufteef jijjiirramuu fi mana namaatti
enjichuuf miti. Biddeena torshuu waan akkasii oosiniif eeyyamame isaa yoo oosiniif eeyyamaniin alatti yoo ishiin tole hojjetadha waan akkanaa kana eeyyama ishiitiin alatti waan piroosasii Itoophiyaa keessa jiru mana ishii keessatti hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Yoo isiniif eeyyamteen alatti akkamii qarshii kiyyaan biteen hojjedha minaamin hin hojjetu. Kanaaf ishiin gaarii yoo taate agaafattee simmiidha mana ishii jirta. Yoo hin ta'u jette hin dhiista dirqama miti jechuudha. Kanaafiyyuu akkas ija jabaattanii mana namaa taa'aa hin ta'u. Kaameraa cuftee gaafa waan akkana hojjetu itti himtee boodammoo waan biraan natti fiddeetti. Ishiin of shakkiti jechuudha madaamittiin. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Kan dhuftaniif kaayyoo dhuftaniif beekaa. Dhugaan bichuuf yeroo baay'ee namni keenya beektanii xiqqooshii gaafa iyyummaa keessaa dhufee xiqqooshii mataa ol qabatee xigaabisitti jira. Kanaafiyyuu kaayyoo dhufteef hin dagatin. Ani dhugaan bichuuf maal jennaan amma fakkeenyaaf ani qarshii barbaadatan dhufee biyya keenya keessatti rakkadheetan maan jedheetan dhufe asitti immoo mataa gadi qabadhee waan isaan naan jedhan ishee hojjedhe of jijjiiree deebi'ee gadaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhufee namoota amma ijoollee baay'eedhaa beektanii dhufanii akka mana madaamii hojjedha jedhanii kan ba'antu jira. Ba'anii kan hojii dhabantu jira. Akka addaaminatti dhabahuun qaba. Suuqii banachuun qaba. Anuma birrii hin qabne kana baatee alatti siqaayii meeqa argaa jirti jechuudha. Asuma keessa Dubaay kana keessa dhugaan bichuudha. Ijoolleen gooddanyoonni kiyya ijoollee baay'een ba'anii rakkatanii ganaa deebi'anii kan qarshii takka illee ittiin kenne dhugaan bichuudha. Maaliif akka namni bulutti gadi jettee buluu qabda. Bakka karoorri kaayyoon ati biyyaa dhufteef argachuudhaaf malee asitti bakka akkanaataan deemaa warra alaa keessa deddeemuu argitanii uffatuma bakka namarratti argitanii abaluu sanitti itti tolee mi'aanis ba'uun qaba. Wal balleessu ijoolleen akkasitti jechuudha. Akkanatti ishiin iyyuu erga baatetti tolee akkanatti tas naanna'atii. Waan baatii hojiin hin jiru hin teechii waan booda waan nyaattu waan dhugdu gaafa dhabdu siqaayii meeqa nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gadi jedhii mataa kee gadi qabadhu bulii hojjedhu bakka. Hojii dhabduftee hojjedhu. Wala baatee ala keessa deddeemuu biyya keetii miti bakka kana sammuu akkamii kee dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko akkamitti akka yaadan hin beekan. Osoo qarshuma namaatillee ofirraa kan biyya ittiin dhufte san hin kaffalinii kan baatitoo ala keessa akka saree wasalla namoota meeqatu jira. Ifa marreenaa godhaa ijoollee meeqatu dhugaa dubbachuuf qarshii naan jechaa jira annaa gara keessatti jechuudha. Ofii isaaniitii ala keessatti tas naanna'uu ani hojjedheetan isaanii kaffala leesh. Wala liqeecha wala shay hin ta'u. Namoota akkanaan dhugaa dubbachuuf rakkatanii oduu firfirnaa duratti jedhanii hin kennusi hin liqeechus jechuudha. Maaliif akkanani hojjedhutti. Akkanani waan hundumaa dandeenyeeti malee nuti toleeti miti. Kalaas waan hunda dandeenyeeti hin dandeenye jennee biyya baana waan ta'eef hin dandeenye kalaas. Dandeenye ofitti amannee waan biyya baaneef laazim hojjennee akkasii kaayyoo biyya baataniif immoo hin dagatinaa. Anna akkasiniin jedha maaliif namoota meeqa kaayyoo fi dagatee biyya ormaa keessaa odoo ala keessa deemu ogaa meeqata malakkoofsi. Kanaafuu manni kontiraataa akkoo warqiidha. Dhugaa dubbachuuf mana kontiraataa jirta mana kontiraataatiin baatu leeshan baase. Alatti ta'ee mana kontiraataa dhugaa dubbachuuf waan ijoolleen mana kontiraataa ogaa dheeraa hojjetan namoota meeqa hojjechiisa. Namoota meeqa warra ala hojjetutu immoo warra mana kontiraataa taa'ee sinisraatan taa'etu sirriitti bu'aa agarsiifachaa jira jechuudha. Bu'aarra sirriitti dhugaa dubbachuuf kan mataa gadi qabatee buluun caala. Sinii galee isaan nama 3,400 alatti nyaaturra nama 1,000 mana kontiraataa taa'utu caala jechuudha.
ምክንያቱም አኒ ማልፊ qarshii isaa sifachitti balleechuu qaxxisa warra la jiruu san argaa faashiniitu jira nyaatatu jira maaltu jira ishiin mucuu خلاص علق أنا كسنين جد أبلوتكو كنافو يوم على سوار باريتا مبوط مانغوزتي نما لما تعطني جاف وجتن سنسرات من مدامي تاع وجتن أقربيه في سن جلا خلاص وانت جركان سامبودا وانت سن وان توقع وجنا فرسونا كناغونا مالغونا كنا ستين وجتو من أربعة جرت كيف يعني ما يسوي ناكات من جاء تورتي غاريك أبدا فيديو برات لنقل ديونتي باي